Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hidha haara'umsi laga Abbayyaa waggaa 14 booda har'a bakka aangaa'onni mootummaa biyya keessattii fi akkasumas aangaa'onni biyyoota ollaa akkasumas hooggantoonni dhaabbilee garaagaraa argamanitti eebbifamee jira. Sirni eebba hidha laga Abbayyaa kun miira garaagaraatiin dabalamee jira. Miirri kun miira gammachuu, miirri kun miira gaddaa. Naannolee garaagaraa keessatti akkasumas akkuma naannoo Oromiyaattis magaalonni garaagaraa gammachuu yoo ibsatan baadiyyaa fi uummanni Oromoo gara daangaa naannolee birootiin wal daangessan gadda hamaa keessa jiraachuudhaan yeroo ifaajee isaanitti gammaduu qabanitti osoo hin gammadin dabarsuu jiraattonni yaada kennanii ibsanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana bal'inaan qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaa Bilxiginnaattii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uudhaan naannoo magaalaa Finfinneetti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummallee bakkoota garaagaraatti humna guddaa bobbaasuun tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'ee jedhee jira. Odeeffannoo kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu odeeffannoo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hidhi haara'umsaa guddichi laga Abbayyaa guyyaa har'aa Qaammee 4/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Hidhi haara'umsaa kun jalqabamee xumuramuuf waggaa 14 kan fudhate yoo ta'u bajenni birrii biliyoona 200 biliyoona 33 itti bahee jira. Hidhi haara'umsaa kun hamma bishaanii liitira tiriliyoona 74 qabata jedhamee jira. Akkasumas humna anniisaa elektiriikii meegaawaatii 5150 kan maddisiisu ta'uun isallee beekamee jira. Hidhi haara'umsaa kun tarbaayinii 16 kan qabu yoo ta'u 13 xumuramuun beekamee jira. Dheerinni hidhichaa meetira 145 yoo ta'u bal'inni isaa yookaan dalgeen isaa kiiloomeetira 1.8dha. Bal'inni ijaarsa hidha meetira 11 yoo ta'u dhagaan bu'uuraa hidha haara'umsaa kun kan kaa'ame bitootessa 24 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawitiin kan kaa'ame ture. Yeroo sanitti hidha miilineemii jechuudhaan kan itti moggaafamee ture yoo ta'u yeroodhaan booda hidha haara'umsa guddicha Itoophiyaa jechuudhaan maqaan isaa jijjiiramee jira. Sirna eebbaa kanarratti aangaa'onni biyya keessattii fi biyyoota alaa akkasumas namoonni bebbeekamoon argamanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Ali Muhammad Yusuf, barreessaa ol'aanaa IGAD Warqina Gabayyoo akkasumas pirezidaantota biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'an pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto, pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Giilee, pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Muhammad, pirezidaantii Suudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Maayaardiit fi kan biroollee argamanii jiru. Sirna eebbaa hidha haara'umsaa kana miidiyaaleen biyyoota alallee gabaasanii jiru. BBC, Al Jazeera, Anadolu, Associated Press, France 24 akkasumas kan biroollee yaada garaagaraa dhiyeessuudhaan irraa gabaasanii jiru. Hidha laga haara'umsaa kana ijaaranii xumuruuf lammiileen biyyattii xiqqaa guddaan dubartii dhiirri hanga danda'anii fi waan qaban gumaachuun hirmaannaa guddaa taasisanii jiru. Lammiileen biyyattii hidha haara'umsaa kana ijaaramee xumuramuu isaa kana argutti kan gammadan yoo ta'es sirna eebbaa kanarratti miirri wal makaan mul'atee jira. Tokkoffaa naannoleen hundi haala wal fakkaataa fi miira wal fakkaatan gammachuu isaanii hin ibsanne. Akka naannoo Oromiyaatti magaalonni hedduun ba'uudhaan gammachuu kan ibsatan yoo ta'u naannolee biroo keessatti haalli kun hin mul'anne. Naannoo Oromiyaa keessattis miirri wal fakkaatan hin jiru. Miirri kun kan gammachuu ibsatu yoo ta'u miirri kun immoo kan gaddaan liqinfamee jirutu jira. Kunis rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 7 tureen wal qabatee yoo ta'u uummanni Oromoo daangaa naannolee birootiin wal daangessan rakkoo hamaa keessa jira. Kunis babal'ifannaa fi saamicha daangaa Oromiyaatiin wal qabatee hidhattoonni naannolee biroo daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin waggoota 7 miidhaan guddaan namoota nagaa irratti dhaqqabee jira. Lubbuun namaa badee jira. Duguggan sanyii raawwatamee jira. Qabeenyi manca'ee jira. Qabeenyi saamamee jira. Yeroo ammaa kana haleellaa hidhattoonni naannolee biroo
Fakkeenyaaf naannoo Somaalee irraa daangaa naannoo Oromiyaa cabsanii seenuun kallattii garaagaraatiin lola namoota nagaa irratti bananii namoonni hedduun buqqa'anii beelaaf saaxilamanii haati ilma ofii waan nyaachiftu dhabdee rakkataa jirti. Gammachuun qabdu. Akkasumas lixa Oromiyaa Wallaggaan Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun haleellaa tibbana raawwataniin namoonni hedduun lubbuun isaanii galaafatamee jira. Duguggan sanyii irratti raawwatamee jira. Namoonni hedduun qe'ee isaaniitirraa buqqa'anii jiru. Qabeenyi irraa saamamee jira. Haati ilma jalaa ajjeefameef bu'aa jirti. Abbaan ilma jalaa ajjeefameef bu'aa jira. Ilmaan immoo haadha fi abbaa dhaban bu'aa jiru. Kan qe'ee isaatirraa buqqa'es qabeenyi jalaa barbadaa'ee jalaa saamame har'a waan nyaatee bulu dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jira. Gadda hamaan liqinfamanii jiru. Gara biraatiin immoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee miidhaan guddaan namoota nagaa irratti dhaqqabaa jira. Namoonni hedduun badii tokko malee lubbuun isaanii galaafatamee jira. Namoonni hedduun kanaan gadduudhaan gammachuu hin qaban. Keessattuu bakkoota lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti gaddi guddaan yookaan manni hunduu haala jedhamuu danda'uun gaddaan guutamee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti rakkoo kanaan wal qabsiisuun jiraattonni yaada komii dhiyeessan jiru. Jiraatan tokko yaada dhiyeessan akka lammii biyyaatti lammiin kamuu gammachuu waliin qooddachuu qaba. Akkasumas gaddas waliin qooddachuu qaba. Gadda keenya garuu mootummaan nu waliin qooddachuu hin dandeenye. Har'a nutis gammachuu lammiileen biyyaa har'a irra oolan kana keessa ooluu qabna turre. Garuu miirri nu keessa jiru miira gaddaati. Kanam sammuun keenya fudhatuu didee gaddaan liqinfamnee jirra jedhee jira. Mootummaan akka waan nageenyi jirutti yaada. Garuu nageenyi biyya keessa hin jiru. Biyyi nageenya hin qabne gammachuu maal ibsachuu dandeetti? Uummanni yookaan lammiileen biyyattii nagaa hin qabne maal gammadu jedhee jira. Kan ta'uu qabu mootummaan akkuma hidha haaromsaatiif xiyyeeffannaa kennetti nagaa biyyattiitiifis xiyyeeffannaa kennuu qaba. Nagaa lammiilee eegee mirga lammiilee kabajuu qaba. Kuni garuu nutti mul'ataan jiru. Ammas yoo ta'e mootummaan nageenyaaf xiyyeeffannaa kennee mirga lammiilee kabajuu qaba. Saamicha lafaa fi daangaa hidhattoonni naannolee garaagaraa naannoo Oromiyaatti irratti raawwatan dhaabsisuu qaba. Lammiin hunduu mootummaadhaaf walqixa. Kaan achi qabee kaan as qabuun hin ta'u yookaan kaan ofitti qabee kaan ofirraa achi qabuun hin ta'u. Yeroo inni humna qabu yookaan hanga funyaanii hidhate lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatee duguggaa sanyii raawwatu cal'isanii ilaaluun mootummaarraa waan eegamuu miti. Kuni biyyan ijaaru. Mootummaan biyya ijaaruu yoo barbaade nagaaf xiyyeeffannaa kennee mirga lammiilee hunda walqixa ilaaluu qaba. Daldala siyaasatiif oolchuu hin qabu. Ammas irra deebi'uun mootummaan nageenyaaf xiyyeeffannaa kennee nagaa lammiilee eeguu akkasumas guutuu biyyattii keessatti nagaa akka buusu waamicha taasisa jedhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira yookaan immoo injifannoo argadhe jedhee jira. Keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo naannaa magaalaa Finfinneetti marsuun tarkaanfii fudhataa jiruun injifannoo gagabbataa argachaa jira jedhee jira. Kaleessa tarkaanfii funyaan Finfinnee jalatti sulultaan ona mulootti fudhateen hedduu miidhaa dhaqqabsiisuu irra deebi'uun kan beeksise yoo ta'u har'as achuma giddugala Oromiyaa Finfinneerraa kiiloomeetira muraasa irratti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan kaaba Shawaa aanaa Dagamitti tarkaanfii har'a barraaqan humnoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Tarkaanfii humnoota mootummaa biltiginnaa kanarratti fudhateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoon adabee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen AKM 11 irraa hiikkatu ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti aanaa Liiban Cuqqaallatti tarkaanfii guyyaa kaleessaa fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Fulbaana 8/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Aanaa Liiban Cuqqaallaa ganda Jalloo Caancoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa harcaasii jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwate kanaan hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa har'a barraaqan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraa yookaan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Fulbaana 9/2025 har'a jechuudha barraaqan lixa Oromiyaa Wallaggaa lixa
Aanaa mana sibuutti haleellaa humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda gabaa Dafnoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaas irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Achuma lixa Wallaggaa aanaa Ayirattis haleellaa humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Ayira bulchiinsa magaalaa Boonda'oo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee dhufuudhaan isiniin geenna. Gama mootummaatiin immoo bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa itti raawwadhe jedhu kana wal qabsiisee odeeffannoo argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Bakkoota muraasatti immoo gama mootummaatiin wanti jedhame akka hin jirres odeeffannoon nu gahee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan bakkoota garaagaraatti humna nageenyaa guddaa bobbaasuun tarkaanfii fudhadhaa jira jedhee jira. Tarkaanfii humnoota nageenyaa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun fudhataa jiruunis milkaa'aa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruunis humnoonni hidhatan hedduun bakkoota garaagaraa irraa harka kennataa jiru jedhee jira. Garuu qabatamaan qaamota tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin harka kennatan kan agarre hin jiru. Tarkaanfiin fudhatamaa jirus itti fufama jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna haaraa leenjisee fufteedhaan eebbisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan tibbanas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture milkaa'inaan eebbisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaa, leenjii loltummaatii fi kan barnoota biroollee yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture milkaa'inaan eebbisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humna haaraa kana milkaa'inaan eebbisuu fi sirna eebbaa boodallee kallattii kaa'uudhaan bobbaasuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan eebbisaa kan ture yoo ta'u guyyaa tokko duras humna haaraa haala adda ta'een sirna eebbaa gaggeessuu beeksisee jira. Leenjitoota kana yeroo dheeraaf ga'umsaan barnoota garaagaraa kennaafii turuudhaan barnoota kenneef immoo xumursiisuun gara hojii itti aanutti bobbaasuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Oduu biyya alaatiin Israa'el magaalaa guddoo Qatar keessatti qondaaltota ol aanoo Hamaas irratti haleellaa raawwachuu beeksiftee jirti. Waraanni Israa'el haleellaa qondaaltota Hamaas irratti xiyyeeffatee fi isa sirrii ta'e taasisuudhaan Dohaa keessatti qondaaltota Hamaas haleeluu mirkaneessa jettee jirti. Ta'ullee waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa kenneen haleellaa kana bakka kamitti akka raawwate adda hin baafne. Haleellaa kana ilaalchisee muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun haasaa taasiseen haleellaa kana Israa'el addatti wixineessite, adduma raawwatte, itti gaafatamummaa isas guutumaan guututti fudhatti jedhee jira. Haleellaa kana ilaalchisee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baangihaay tarkaanfiin Israa'el kun seera idil addunyaa kan cabse jedhee jira. Akkasumas haleellaan kun biyyoota naannichaatii fi hawaasa addunyaafis akeekkachiisa cimaadha jedhee jira. Gara biraatiin immoo Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Haleellaa Gaazaa irratti hanga har'aa raawwatameen namoonni 64,605 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa odeeffannoo haaraa baaseen ibsee jira. Akkasumas sa'aatii 24 keessatti namoonni 83 ajjeefamuu himee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture. Ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.